araarri dhufa bu'aa jira. In araaramna jedhame jennaan sirbuun na dhibe. Gammachuu akkamiitiin sirbuun na dhibe. Kana maaltitti hin gammanne xinnaan hin gammadaa, guddaan hin gammadaa, durbi hin gammadaa, dargaggeessi hin gammadaa, wallaalaan isheen horiitiisitullee. Kanaan dura kan baay'ee bo'aatu hin gammade. Beekaa wallaalaatti itti gammada araara. Araara immoo seerri gadaayyoo waliin waraanuu, waliin loliinuu. Isa wallaalumaan kanaan dura wal loltanuu beekumsi dhufeera wal dhiisaa waliin loliinaa jedhamaa ture. Seerri gadaa immoo nutti dhagahame yookaan akka dhuunfaa kootti nutti dhagahamu daangaan qabu. Gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Haa ta'uutii garuu mareen kun egaa maree sirrii fi haqa qabeessa qaamni bakka jedhame kana Afrikaa keessatti walitti akka qabaman godhe kunis maree kana fiixaan baasee nageenyi kun karaa araaraa karaa walii galtee xumuramuu danda'a kan jedhu abdiin qaba. Bu'aan uummata Oromootiif qabu bu'aa guddaadha. Ani keessumaa sabni Oromoo kuni saba uumama isaatiin kaasee wal danda'uudhaan gara bal'inaan waa hunda dabarsuudha. Ammas rakkoo biyya keessatti ta'e kanaafi obsaan namas ga'edha sabni kun waan ta'eetiif saba obsee harka mootummaas dhaggeeffatu waaqa uumaasaas kadhatu kanaafi karaa araaraa dhimmi kun akka xumuramu godhamuunsaa saba kanattis anis akka dhalootee saba kanaatti gammachuu guddaan natti dhagahamee jira. Uummata Oromoottis akka biyyaattis abdii guddaadha kan inni jiru. Uummanni Oromoos fuula duratti uummata misoomaatii, uummata nageenyaatii. Uummanni Oromoo uummata guddina barbaadu, uummata nageenya barbaadu, uummata misooma barbaadu. Mareen araaraa kun immoo yoo ta'e yoo raawwate caalmaatti guddinni Oromoos guddinni biyyaas akka inni mul'atu abdii guddaadha jechuudha kan nuyi qabnu. Kan marii araaraa yeroo ammaa labsamaa kanarratti hojiirra oolee milkaa'eef baay'ee gaariidha jedheen tilmaama. Kanaaf immoo wal dhabdeen nu gidduutti uumame kun walitti bu'iinsi amma uumamee jiru kun tokko guddina biyya keenyaa irratti gufuu hammaataa ulfaataa ta'e argamaara. Yeroo jan lafa nageenya hin jirretti misoomni hin xiqqaataa, guddinni biyya tokkoon kufaa, hojii dhabdummaan hin babal'ataa. Kanaaf wal dhabdeen kun furamuutti irra jiraataa jedheen tilmaama. Lafa kanarratti uumamee jiru kamiyyuu nageenya kanarratti gumaacha nageenya kanarratti gahee guddaa qabu jedhee yaadan akka kootti. Saba nagaaf jaalala araara tasgabbii barbaaduu fi uumamaan sirna gadaa keessatti sofisaatii qabu waan ta'eetiifan sabni kun milkaa'ina guddaa argataa jedhee yaada. Hundumaan namni harka wal qabatee yoo nageenya kanarratti hiriire tokkummaan hin dhufaa, jaalalli hin dhufaa, nageenyis hin bu'a. Kanaaf nageenya kana keessatti araara kana keessatti qaamni kam jechuudha. Uumamni lafarra jiru akka kootti. Uumamni lafarra jiru hundumtuu tumsee deggeree harka wal qabatee yoo adeeme misooma keenya fuula duraaf ifti fuula keenya dura jiru, abdiin fuula keenya dura jiru baay'ee kan namatti toluu fi dhalootaaf hojii guddaatu, misooma guddaatu barbaachisa eegamas waan ta'eef baay'ee kan namatti toludha. Deeggarsa qaama hundumaan barbaachisaan jedha. Hidhatanii jiran kan saba Oromoos ta'ee kan biroo akka mootummaatti illee kan jiran jechuudha. Wal danda'uu kan jedhu kun maal kan jedhu gattaaniitu ilaalanii. Isaan illee kana keessatti qooda olaanaa utuu fudhatanii hidhannoo kan jedhu kuni bu'aanii waraanaan dhufu addunyaa kana keessatti kisaaraadha jechuudha. Kisaaraadha gaagama dinagdee fi qabeenyaati, gaagama lubbuu namaati jechuudha. Kanaatiif kan oolchuun kan danda'amu qaamoleen hidhatanii biyya keessas ta'e biyya alaa jiran akkasumas naannoo Oromiyaa keessa jiraniif qaamoleen mootummaallee jechuudha. Tasgabbaanii dhimma kana yeroo mootummaan fuula isaa gara araaraatti deebisuuf qaamni sadeeffaan yeroo giddu galee araara kanaaf ta'u isaan immoo dhaggeeffachuu yeroo laachuu fi danda'uu qabu.